Har'a waa'een isin ilaaluu deemnu waa'een isin irraa dubbachuu deemnu gaaddiseen dhuguma kirooriksii dhuudee sababa jaalala abdiitiin qabamteen kirooriksii dhuudee abdiin maaliif gaaddiseen sababa maaliitiin kirooriksii dhuguu eegalte akkasuma waan haalli hajjii fi caaltuun keessa jiran baay'ee ulfaataadha. Rabbiin haala affisuu fi dhaamsa xiqqishuu takkamuu caaltuulee asumaan qaba asumaan abdillee hin qaba gaaddisillee hin qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessan fayyaa keessan isin channel naga kutti alhamdulillah galata rabbi. Asumaan ustaaza keenya sheeka keenya ulamaa'ii keenya kabajamaaf jaalatamaa. Wallahi ani isin nu barbaadu video keenya kana like godha share godha subscribe godha nama hunda bira akka ga'u namoonni xiqqoo warra baratuun bareeda isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Egaa akka maal isinitti fakkaatee sheeka kennaa ulamaa'ii kennaa nama guddaa wallahi azal ofirratti hin deemna guyyaa duunuun beeknu kana godhannaa san godhanna maashaallah wallahi laziim imootuyyuu bakka itti dhalatan bakka itti guddatanii rabbiin bakka ruuhiitti itti baasu bakka kanatti awwaalamtaa bakka kana qabriin ta'e jedhame wallahi laziim biyya isaan fidee umraa akiraa tana umraa godhadha jedhanii dhufanii amrii rabbiitti dhufte rabbiin jannata firdoosan isaan haa gammachiisu rabbiin jawaa maleekaa isaan haa tolchu wallahi tana isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa du'aa godhaa fi rabbiin rahmata isaanii haa godhu rabbiin jannataan isaanii haa gammachiisu jecha asumaan gara haasaa keenyatti yeroo dabarrutti gaaddisee fi abdii jidduu maaltu jira jaalalammoo akkasuma minyootillee dabalatee gaaddiseen gaafa dura abdiidhaan mana abdii dhuftu namni tokko beekaa gaafa mana ba'u maatiidhaan walolee ba'a dhugaa abdii nama gaariidha jedhee abdadha. Ishee sallaaltee isin lamaffallee minyootillee dhufte maaliif akka namni kun nama gaarii ta'e namoonni waan biraa haa odeessanii namoonni akkas koomandii jalatti haa odeessan malee abdiin nama gaariidha. Gaaddiseen dhugumatti dhoofatti malee abdii sirriitti jaalatti. Dhugumatti sirriitti jaalatti. Minyootillee nyaalatti jedhanii garuu immoo gaaddiseen sirriitti jaalatti. Nama yeroo jalqabaatti bismillah jedhee mana isaa seenidha. Ijoollee lachuu amantaan isaanii kiristaanaa. Tun ortodoksii na fakkaatte garuu gaaddiseen beeku minyoota ortodoksii na fakkaatti. Hundumaanuu ani hin beeku. Asitti abdiidhaan ka abdiin ka garuu yeroo gubuu isaati irratti yeroo oofuu isaati irratti sirrii miti. Maaliif mucaan tun garuu daa'ima maashaallaadha daa'ima garuu ni jaallatti amantaa kanattis qabachuu feetii na fakkaata soomallee ni soomti na fakkaata maaliif yeroo oofaa maaliif yeroo gubaa maatii isii taatu biyya san keessa jiraa. Biyya jiraatanii bilbila bilbilan jenna maqaa nama arguu danda'an jechuudha. Irra guddina gaaddiseen haadha maqaa oofte haadha isii dhaatte jechuudha. Tarii namni ilmoo gaafa biyyaa bahu ilmoo isaa fudhatee biyyaa bahuu danda'u kan biyya sanitti illee argatuu danda'an beekamu haadha maqaa dhoofti. Yeroo maa irratti dheeressaadha yaadni kiyya. Akkasii gara kanatti yoo isinii taree waa'ee abdii fi caaltuu irratti rakkoo guddaatu deemaa jira. Akkuma beektan abdii fi hajjii fi caaltuu irratti dhiifama rakkoo guddaatu deemaa jira. Hajjii daa'ima malqaqa kana fuudhee eessa geessu fedha? Eenyu isaa qaba? Namni ilmoo namaa hanga fedhe jaalata malee ilmoo namaa hin jaalatu. Tarii inkin gurguratu hedinna. Daa'ima malqaqa kana namni karaa xayyaaratiin yoon galee malee akkamitti karaa bishaaniitiin galaan immoo isii maaliif maraachisuuf deema? Maal gochuuf deema? Dhuguma hanganuma hunda ilmoo jaallatamoo fuudhee namatti kennee dhugaa baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Okay, asirratti maal dubbachuu barbaade caaltuudhaan jechuudha. Mucattiin sun yeroo hundumaayyuu ani taasisa waan isii taasisamu keessaa haasaa isheetiif jidduu abdiitii fi hajjii sirrii walitti bu'iinsa jira. Abdiin akkana naan jedhe abdii akkana naan jettee fiitii hojjette. Abdiin erga sitti hime abdiin fakkeenyaaf inni miidhamuu kan barbaadu erga sitti hime maaliif gabbaatee miidiyaa irratti himta?
waan abdiin siin jedhee miti okay godhe gootee miti garuu waa'ee abdii achi keessatti jarri kun hiriyaadha nama wajjin nyaate garuu moo ijoolleen tun hajjeef abdiin hiriyaa keessallee kan dhugaa ta'uun isaanii waa hundura walii taruudha biraanqira walii taruu jidduu keetii fi jidduu caaltuutii fi hajjii kan irratti walitti bu'anii turan hundumaa irra walii taran inni hajjilleen irra tara abdilleen irra tara sa'idulleen irra tara irra guddina hajjii walitti abdii walitti dhufan jechuudha sa'idur garuu maali caaltuuti hin waraabin bakka viidiyoo ni citiinsitti mu viidiyoo hin waraabin sirrii miti dhugaatti sirrii miti jechuudha maaliif hojjettanii gaafa akkas ni ulfaata wallaahi ulfaata gaafa akkas ani hin jiraa miti akkas isin jechuu barbaada kun sirrii miti odoo waan hundaa dhoofetti odoo waan hundaa bakka hin jiraa miti akkanumatti malee abdiin akkana jedhee abdiin akkana godhi jedhee hin taatu dubbiin akkasii hin fudhataman qabu jechuun nama walitti bu'a yaada xiqqishuma isiitillee jechuudha. Akkas isin jechuu barbaadaa hin dagadhee ramadaanallee irraan geenye jirra rabbiin nagaan ittiin nu haa ga'u ada guyyaa 25 wallahi rabbiin nagaan ittiin nu haa ga'u ana ahli kenna wajjin inni kalaa jira akkam isinitti jira dalagoo mana arabaa akkamii hojiin akkam isinitti isin godhee maalirra jirtu abshiree isinin jedha rabbiin isin halaafisu bakkuma jirtanitti rabbiin isin halaafisu isinin jechuu barbaada maaliif yeroo kana keessa ramadaana bishaan baranaa ramadaana oduu taane ka ulfaatu maanni hojjettan taate ka ulfaatu hojiidha hojii ulfaatu malee ramadaanni maashaallah tabarakallah baay'ee tokko bareeda baay'ee tokko bakka namatti tola ramadaanni barana maashaallah rabbiin nurraa haa qeebalu ramadaana kanallee rabbiin nurraa haa qeebalu gagaluu hedullee rabbiin nagaan haa galchuu kataa'u hedullee rabbiin bakka inni jirutti rabbiin isaan bira jiraate isin haa teessisu kayaa waa yaadu hundullee rabbiin yaada muraada isin haa guutu isinin jedha dhugaa dubbachuuf barana baay'ee tokko hundi isaaniitu baay'ee tokko wal argitan ijoollee ramadaanni baay'ee bareeda waliin jenna akkasii isin jechuu barbaada uummata kiyya uummata jaalatamaa uummata kabajamaa waan isinitti dhaamadhu viidiyoo kiyya laayik godhaa sheer godhaa sheeyni roobee tokko waa dubbatanii jiraani Allah sila irraa dubbadhame viidiyoo irratti aansee irraa dubbadha inshaallah viidiyoo irratti irraa hojjedha akkasii isin jechuu barbaade kanuma kanaaf viidiyoo kee laayik gochuu sheer gochuu fi yaada yoo qabaattan yaada keessan kenna bakka dhugaa dubbachuuf nama tokko biraan deemu biizii ta'e ani duraan fireendiin yaani hiriyoonni kiyya irra guddinaan ijoollee biyyoota akkas yaani ol qabuu guddatan keessaa warroonni na hordofan nama tokko bira deemaa jiru dhugumatti jechuudha akkatti bakkatti jechuudha waan isaan beekne kanaaf inshaallah yaa rabbi na laafisi inshaallah waan hundurraatti wala dhufanii gisee tokko komanti ani bakka ji'a sadeefamu arfaffaafi jechuudha nama bira dhaqee yuutuubii nama komantii barreessuu laayik godhu kadhiise jechuudha hima yuutuubiin kee ammoo sila sheerii yoon godha sheerii hamma ammaatitti hin kaafne jechuudha akkasumatti jira waan isaan beeknellee kanaaf hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh